أريه نمني كباسة تيجي أمنا وكمل نمني ما نمتي سويت وفرنا قدرتي وان تاتجي مستايلي مجتي نرجع دكتوراتي مستايلي مجتي لاري دكتور مجتي بلا جست بابا راج مالك no mara janda ko tani na sai nam lati dor pe sadi ma ura janda ta ta bo formata ti gora sho hada milki ati korja kabdu korja mucayon daga me abo mucayon ni utana tamana mubarak mo stala ge samanu lama wannan jira sakatri ko stalin jira dubai acha dem timbasi ge sabak basu kuma miname asfal gimbaka imba wode timbasi tit timbasi furetin baka sa ko na de devar inde mujat insan bitu bar mucayon doktor ina tayara sanimiti mucayon ni utana mo mana mubarak turtera ko gamma ni sana so takkan da kuma kabwani ni mucayo imbe kan amma basha da wala me namni amma basha kun la kusan kable met da wala doktor ibnan ya gafa dura ane ali na fide ali imbe ita me ali tayyib na fide ti mucayon ta kamana ki ya badde jannan kalesa ta koitu na jala bade ani ofitin fide mucayon tun arra yoga tikate guya jafa isiti ala bulun jecho arginan amma garam branu demu de bole saki me mu datti I think rakin mu cin kati wana kana wan dikko kabdi male wan ba abbo wan kabbo te doctor ibnan akar mane na saina obboletin katar mo esarra na bilbilte dawanya ta turte dawasan osom fitatin biya bate rabbi jarati garabiya hagaltu obbolesa ittinu barbada gafu maisi argitano live se na etemale ani mucayo tana live se ne akano no yachum barbadu malib mucayon ufata gari ufat yo dubat si dubat yo ati bilbil ati kabdu si arab siti yachu isin silki arka qabdi silki kabde silki arka fuudhaati silki family si achi keessa soqa me lo obboleti si ma allo mi dajje lo ade mo silki obboleti na ma obboleti be kama man obboleti le mata manake turte even obboleti le manake turte asi galte khatar mo obboleti sakiya san baba sakiya san fuudhaati namni najjese namara di boye wan sigar garu jira mujatti amma wan sigar garu jira anamma kotu building kesan jala jirti kotu me fuudi ingali ne tesi sagalani mal mafti sikar ka funi akamati barban mal sagal abdi rabbi biyya kana namni yoo rakkatelle yoo maraatelle fuudhee namaan hin gal oromoo mataanii min chigiraalle manatti ol galchaati namni agar gaaru fala godhaaf yoo mana keessa bareeddu dhugaa isaan maala qebeetta biyya bara jarti jedha wala chaade radina chibida mana kesene na dawaaf godhe so nama tokko godhe baba engadda wan si galama ture wan nama tokko agar ya imam na godhe anu fitille engalchu akaduri mana le fidasin injiru hidun jenne to mail manama ka banne manatti engalchine namonni amma asirratti kabatte engalchine martama dubai kes jira rufe fuuden demu nire ande ani jarti ti jedha wala abdi dage fada jartin ti bari yo wallahi la limala ka tese baba madengadda mutatti gargaru da fuudem chayum badde sabralle wanta aman dure de no rabbitu be ka betta arra leftu ni lefu dani abdi shakar osoni biratti wanta kotate boda ko biratti duf hey yara na mucayon tun tabarana mubaraki arab se takami yara malta tan yo matala mubarak mobile bitefsan ya mujati takatibi kami biteu gaten baba makina ke zaman na karkarte tesan raj fagar istima raj sikima bage intage tu misin tagarta mutira yirta baba والله mucayon tun ta mubaraki no daga arab zan bilbil to daga dani fi qasim ila lala daga isin dage tumi daga artisi akana gene rashiki wastima daga arta kuno isen kuno achi jirti ade daga rasa dage fadda mucatti ni lal qarado site tiktok nama arab saturte mucuk da magoti nama sto baka araba bada kan nama arabsti wallahi billahi ani gafa mana ke gal tokko nama da ba wai sai dokatte nama arabsti jette jolle mana na timti baka sigale wani jecci jette nama arabsti jecce bada nama arabsti to girat sigale እና ከናፍ ልጅቷ ጭንቀት ይኖራታል በቃ ወኪ ማን መከራዋን ከፍተብዴ አሲያች ገደርበኔ ቲን እንትን ላይ ወጣ እንጂ ሌላ ነገር አላጣ አይመስልኝም በቃ አለ እኔ ከየሉ ዶክተር ሜጎ ጋፊ ሱራ ተርጌ ፍሪሲ ጀቹዳ ሙጫዮን ደዋ አማኑኤል ፉዳቻ ቱርቴ ሰንሰለታን ቱርቴ ጀቴ በር ዲበማ ቱርቴ ያለማ ቱርቴ ዋንጀቱ ካፍቴ ማከሲለሽ ቢያባ ሰማቲን ዱራኒ dhaggeeffadha
Baaliyo. Qoricha waliin dabalee ergi Mucayyoo doktora. Mubaarak qarqaarsa barbaadee ture karaa irraa Maal jedhan qoricha kenne qoricha kennee qoricha nagana taate sunillee wanni Oromoo kennaa fi Osoo qoricha kan keenyaatti guyyaan ga'ellee osoo duute Oromoon milkitu ajjeese siin jedhan. Rabbi tapharaatiin naa horatu. Shukran. Kanaafuu amjatti wanti gargaarroo jiraate habibi yoo nama qabaatte nama ishii biraaniin geennaan baabaa qabannee deemnee si faana dhaabbadhee. nama itti soqa. Wanti godhuu danda'u kana. Warra zala teettanii kolfitan ijoolleen mana madaamii isin keessaa isin nama tokko waan ta'eef ittiin kolfina. King. Warra poolisaati yoo fuusan rakkoo qabaa? Poolisiin biyya biraa deemte abboo. Amma moo? Echi jetteen qabdu. Nama beeynu itti waamna nama beeynu. Isaan illee ofitti fidan kaa fuudheen deemuniin anuu akkas godhee ture. Nama dhukkubsate fuudhanii kunoo Shaarjaa yookaan Rashiidiyaa Dubaayin. Baabaa kootu mana jirra baabaa. Okay. Esh. Baaba amma maal wanti goone yoo jiraate mucattii silkii ishii irraa fuudhaati maatii ishii keessa barbaadaati. Maatiin argame bara abboo bilbila maatii isinii kennuu dawwaltanii mucayyoo kwaatariin jirtu tan. Maal goona jetten? Ani wallahi ani amma Hoteela qabaa fi birrii ana kafaraa. Eeshin jettu hoteela abboo hoteela miti mana namaatu eeshin jettu. Mee hoteela deemtaa Obboleessi jira ilaa jirtanii yookaan obboleessi as keessa jira ilaa jirtanii jettanii amma. hoteela deemtaa jedhin gaafadhaame. Maal ta'e seeta? Maltu sileen bira buloree jiran. Biyya kana keessatti habibi namni tonkaa hin deemu jammareera habibi mucayyoo harka namatti maraachi abboo mucattiin nagaa qaba. Abboo ijoollee singilii yoo jiraate ol galchaa namni wayii alga bira haa bulu bira qabate. Haara baaba baalii yoo dhiis laftillee ramadaana. Maal godhatee siree wayii waa godhaa biru maa bulu. Uummanni harkaan deemaa rabaa. Wallahi kanaafuu mucattii yoo kayaalanii haa yaalanii. Abboo. Rabbi isa Rabbi. Baaba bakka kana seetana suama goesi. Indisiana bota seetanon demos. Yoo tana diraamaa daladde. Abu namni kun illee gaaf tokko jara koodhaan deemta wallahi. Seetana itti suama bakka kana kanneen dammoo ati dagginnatiin indisii taragaallee bakka taphatamti goddaallee bajisaati. Sidama kan nama buusan sida dhaggeeffadhaa jiran kan furmaataa deemnaa kanatti inni maal godhaa miti. Hoteela qabaa fi nam tokko bira haa bulu. Yaala dhiisaa poolis xaabiyaa geessa mucatti warri seeraa gara fedhe haa geessu. Baaliyo nu furmaata kenninaa fi dhiisa akka Dubaayititti ati nu dhageeffadhu jedhitu. Ayi lakkee barri isintu maal godhatanii walii galuu dadhabdee jiraan afoo. No ati araara kana dhuftaa amma qo'e. Mee mucatti yoo yachii beekaa yoo wanni jette siidha walii gaafadha dhuftee hafuutu. Wallahi qalladina guys waan isi dhibeessi Waa mucatti yookaan jaalalaan qabamtee waa miidhamuu dandeetti waa baay'ee ta'uu dandeetti mucattiin akkanaan akka. Obboleessi dhufeere obboleessi Mootii yoo diqqaati jaalaloon muudhee kalaas namni biraallee ta'uu fi Ramadaanitti. Maal jechuu barbaaddaree shikootu fuudhii deeminiin ka maal goona. Ramadaan maal godha milkii? Ayyeera mudhaqe ramudhaqe. Maal ta'a? Haasoo isii dhaqe. Amma wayyaa garanaa. Mudhaqe na siin. Muhammad Baashaa wallah Muhammad Baashaa ol galchu Muhammad Baashaa. Yoo iyyifallakko. Muhammad Baashaa Muhammad Baashaa ol galchi. Yoo isin taanii kisaaraa seene. Isii miti Dr. Ifnaan mucayyoon tun tadhiyoo tana Mubaaraka olii gadi hin deemaa ture takka. Qoy Muhammad Baashaa olaa seenuu tokko erga taaraa isa gaafadha. يا مرحبا بك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي كيف حالك؟ أكم جرت النقافة يا؟ جرى ولا الحمد لله ما أمي. ويه أكم جرت؟ نقامي. جرى الحمد لله كجرو. جرى. مش أيون توني ما نحكي ترتمي أجنا جرى ورتن سنة سنتو جيني جميلة أنا بيتاني جميلة سنين متين بيتا بالنسين أرجني برنوا. Koi me sitta muti sanani malakia turte duru matin tuni malakia turte jaza sharjat tachibate dio mana hin kati Ida dinartu miti milki. Milki dinartu miti milki tirikki ranjirtu. isi miti bakka wallahi isi miti
Anti wali dhaabata qabdi yoo Doktora maal taatan qorichatu hojjechuu dide moo akkamitti? No, manaaxirii godhattee na ollaan jirti siin bakka sun hin gurraachatti. Odoo nallee dhageette sun amma ani maraattuudha jettee siin na ajjeefti. anti sun dhaabata qabdi yoo maashaallah. Harmi nu Gotan hojjetu. goraa jira. Ramuu dhaqi meena siin jedhe. Ramuu dhaqi. Ulfaadhu anjaartii qaba beebi. Isin amma asirra irra qalladaarta moo akkam? Bareedu lama dhabuu lammii dhabuu miti. Bareeddu buli gaati bira buli bareeddu. Eessa biyyatti biyyatti ture boo. Akkaataan akkami mucattiin maal taate? Mucattiin ijoollee isaati boon nutti himtanii. No ijoollee akka taate jaaloo. Abbo dhageeffadha. Mucayyoo tana Mubaarak waliin rakkatee Sirkaa yoo taate fidaa na bira fidaa boo na bira fidaa santalata itti godheettiniin bulchaa rakkoon qabu. Sirkaa yoo taate kaanatu Oromoo miti tu namaa miti sirkaa yoo taate dalaal gandummaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haa ta'u gandummaa mataan waa nama ta'u. bashaa gandummaa jammarte. Maanu akka Oromooti bira dhaabbanne jenne malee akka sirkaaf akka wannaati miti. Akka Oromoo nama maraate algaa bulchee Bira fidaa akkasumadha bira fidaa biyya feete haa taatu. fidaa natti kalaas. Rakkoon qabu. Fuuni gadi bee kunoo itti boonaa dhufe qoya boonaa wanni itti bar mana hoolonni galu fakkaate mana isaa fidanii rakkatanii. Isii tana. Wallahi laziin boonaa ol galcha Mubaarak kadhatee itti fidee jennaan rabbi jedhi Mubaarak waliin rakkatee Mubaarak qabee boonaa fidee jennaan mana hoolaa fakkaata manuma isaa ol seetetti. Wanna godha imbaasii keessa bakka kalaas imbaasii mallattee wanna fi dhufan imbaasiin kun maa warri zeegochi guddaa hin jira maaliif Abbaan rakkataa baaba ammaan fuudhee agaluuni isa biratti baaba jireenya jiraatu Mana na waliin galuu diddee maame. anatu dhufa anatu ittiin galchaa Oye boona haa galu. Wallahi Aarii guddaa itti qaba boonaan dura. Kunoo boonaan gadi mijatti. Suuraa as baas. Aleekum salaam. ummata kiyya isinarra kunoo bifa haara waan tasaqaayyaa tasabboonaa bira turte sanii samoon mee doktor tasgabbaaya nu baay'ee Baay'ee namni waliin taanaan ture nama kanaa qo'aa meeshaa hundinuun jajjabeera. Assalamu alaikum. Yami. Barmucatti odra fatiyaa bira sababootu bira geessinee turre mana ijaazaa isii bira. Engadda achillee rabbashtee baatee achi mucatti raadiyaan barreessaa jirti obboleetti raadiyaa birallee mana ijaazaa qabneeti achillee galchinee achittillee mucatti ulfa wallaahi darbitee achi utaaltee baate mucatti hin dhukkubaan ani gara kiyyaan bakkee baay'ee isi mana ijaazaa bakkee nan isiin fidin hin jiru ofii kiyyaa fuutee. Sharigalee. Ina wallahi raadiyaan tana wajjin rakkadhee halkan guutuu wajjin deemaa bulee mucattiin likki kan naayimiyaa ani obboleetti raadiyaa bira geessee waan deemu maal jetti ana birrii guuruu didanii isi akkamitti birrii guuranii jetti mucattiin waan ni barbaaddu birrii. Inni amma furmaanni bakka jiru isin agarre sabboona dawwalaa fi sabboona sanyii jawwee bilbila obboleettillee isatu beekaa tana durallee baay'ee duuka rakkataa turre an akka nama nagaatitti fuudhuu barbaanne Mubaarak irra yoo itti gadi baan immoo silkii mucaan naa kenne haga fuutu jettee irraa bu'uu didde macarashaa arramaa mucuqnu goote mana hoolonni keessa galtu kan ta'e Waa isin siin jette ittuma guuti waa isin siin jette hunda. mana hoolotaa lagi jalqabu gadi bu'e argee jalqabu gadi bu'e gaafa osoo mana bira gahi Isiniin dura quba qabnaa dhageeffadha. amma qalbii sabboona dawwalaan beeka obboleettiin isarra dawwalti beeta abiti salaam alaikum waalaikum salaam kairenso ana abduu seedha qaataa si saafaa ture nagalchuu didde mucattii galgala abuyayyaa fa waliin dubbisnee turre beekta mucattiin ijoollee hasaasaati ijoollee hasaasa ol galchaati akka ammasitti baaliyoon fa qoosaarani mana algaa bulchaa maal bulchaadharanti sijammarii ummanni kenna haga namni waa ta'uu fi hin eegdan gizee namni waa ta'e hin booda kan irratti haasoftan jechuudha
Mucattiin tun amma odoo ittiin jabaatin ijoollee hasaasaati. Hasaasa gosa fi himachuu diddee hasaasaadha. 4 kiiloodha itti. Ijoollee hasaasa ol galchaati. Hin beekan wanta. Paaspoortii natti kennuu diddee bar. Paasoora natti illee kennuu diddee ani ijoollee hasaasaati. Malumaan gaafadhee ijoollee Arsii Bahaati siin jennaan Arsii Bahaa mitiin qajeelche jennaan wallahi hasaasatti kakadhe. Qeerroo sabboona sanyii dawweeti dawwalaati. Isarratti dawwalti mucattiin kaatan irraa jechuudha. Gaasa indee kafuuse isiin. Obboleessa isiitti fuudhee isiin itti dubbattee jalaa dubbatuu didde. Siigalee dubbistee jechuun jalaa dubbatuu didde. Macarrasha rakkadhaan sabboona mubaarak irraa buusee mana ijaazaa ijoollee warraati jedhee ijoollee warraa dhufanii fuudhan. Siigalee ammallee immoo karaa furmaan jiru dhiibnee karaa biraa otti jenna sirriidhaa miti kanaaf. Amma ijoollee abbeeranii ijoollee baay'ee as keessaa qaba. Garuu nam fayyadanii. Ijoollee maatiis nama baay'eedha jira. Obboleessuma kiyya natti hin fidinaa jette ani yoo lubbuu obbaasinaan jettan malee. Ennaa gaafadhaati. Yoo ka hidhaniillee biyya biraallee deemtadhaniiti kan jikkeetti biyyaallee muranii fi biyyaallee ka buusanii gaafadha. Natti hin fakkaanne. Doktor Ifnaan hin jira jechuun isiin baay'ee himte obboleettii taantu himaayyuu barta amma akkaataa irraa dawwalte sun isii barbaadanii aanaa itti barbaadanii kallattii danda'u. Inni sunoo akkam jira miidiyaa as jechuuf ani hin argu obboleettii fi dhiiga ofiin soqu obboleessaa miti namni zarii fi arge akkam cadhisa. Wallahi amma dibeka maybe tarii ijoolleen inni as jira beeyti malee ofii kontiraata jiraatuu danda'a. Kanaaf akimii qabaatee dhufuu dhabuu danda'a. Walumaa galatti immoo isiin immoo nama aanaa mucattii tanaa as keessa hin beektu waan ta'eef. Nama kumaa Amma ijoo mootii irraa baase. Ijoo obboleessa qabanii obboleessi dhufe obboleessa waliin tikeetti kutanii galchuu meettiidha. obboleessi hin jira. Hin jiru obboleessi. Namni isaanii tokkichi hin jiru. Abboo asitti qabaa gaafadha. Namni obboleessi yoo as jala jiraate lakkoofsa tokko haa barreeffatu. Obboleessi ol galchaati. Yookiin ammoo namni fira siilloo jiraate nama sada ol galchanii furmaata itti jenni yani. Obboleettiin as jala jirti jedhaaranii koomentii dubbisame guys. Tijaani lakkoofsa 9. Koo asaasa eegataate koo mucattii seeraan asuusin asaasa. Ramadaan haasofsiisee ture. Asaasa eessaa jennaan 4 kiiloo natti maddee beektaa. Nama namummaa namaatiin bira dhaabatuun barbaaddu edaa gurbaan kun falfalaa jirana. No, namummaa namaa osoo hin taane hasaasa ergasiin taatee hasaasa akkasii beekuu danda'ani beektaa. Gosa isii gaafadhaatii fira isii gaafadha. Abboo qeerroo yoo ati hasaasa itti waan